Rahmatullahi wabarakatuh. Ulamaan Islaamaa yookaan sheekottiin Islaamaa wanni sirba haaraam gootuuf ni beeytanii. Iccitii ajaa'ibaatiin isinii hima. Sirbi ruuxii ilma namaatii wajjin walitti hidhata qaba. Ruuxiidha jechuun maal jechuudha? Nafseedha jechuun maal jechuudha? Ammaa duratti illee ibseetiin lafa kaa'ee jira. Rabbiin waa'ee ruuxiitillee gartee qulqulleessee gartee akka ajaa'ibaatti lafa kaa'ee jira. Waa'ee nafseetillee akkasuma gartee qulqulleessee ibsee lafa kaa'ee jira. Kun quraanni nu bira jira. Sirbi ruuxii wajjin walitti hidhata qaba hogguun jiru maal jechuudha? Rabbiin waa'ee ruuxii hoggunii fi gartee nuuf ibsu ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا جاء waa'ee ruuxii irraa si gaafatan ruuxiin amri rabbiitii ajaja jechuudha. Wamaa utiitu min alcilmi waa'ee gartee beekumsa isiidhaa garuu waa uummata xiqqoo takkaan fidee jechuudha. Amma fakkeenyaaf waraqaa tana ni agartan. Waraqaan tuni waa sadiif keessaa qabdi. Takka waraqaa adii lammeessaa qalama gartee waraqaa tanarra barraa'ee jiru. Sadeessaa daataa yookaan infoormeeshin agartee waraqaa tanarra jiru kan nuti hoggunii fi dubbifnu infoormeeshin as keessa jiru kana sammuudhatti gartee seef goonu jechuudha. Sammuu teenya keessa shirshir goonu. Wayii waan ijaan arkanii miti jechuudha. Ruuxiinis akkasuma aayidentiitii gartee nama keessa jirtu tan namni sagaleedhaan ibsu jechuudha. Sagaleedhaan yookaan haasawaan ibsu jechuudha. Wanafaqtu fiihi min ruuxii. Fakkeenyaaf osoo rabbiin ruuxii nutti hin afuufin akka ilma namaatitti addunyaa tanarra jirrus rabbiin hoggunii fi gartee maalummaa basharaa yookaan maalummaa namaa hoggunii fi nuu himu ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون جاء ربي سبحانه وتعالى سنيف أتي هجوني في قرتي روحي ربي ستي ومي akka gartee ibaadaatti gootu akka gartee waan gaariitti gorsitu akka gartee nama kana gartee waliin konnektivitii uumtee nama kanaa wajji gartee hariiroo uumtu rabbiin si kenni hogguu deebitee itti sirbite wallahi xiqqoo nama ulfaata ruuxii rabbiin gartee si kannee ati karaa gaariidhaan karaa qaceelloodhaan gartee itti jiraachuu qabdu gammachuu gartee bareedduu gammachuu adda addaatti uummattee ittiin jiraattu gunii fi fiddeetti sirbite muuziqaa sitti cafayte ruuxii rabbii sanitti tophachuu jechuudha. Waa'ee ruuxiitii fi waa'ee nafseedhaa yoo gartee kan sii galtu ta'e sirritti ni hubatte jeetii yaada. Fakkeenyaaf namni kun ni du'a ruuxiin ni baati nafseen ni duuti. Ruuxiin hogguu takka uumamte inuma baqqaa hin duutu wulii inuma zalaalam hin duutu. Yookaan jannataan gartee badhaati yookaan azaabaan badhaati. Wahuma lamaanii jechuudha. Maaliif waan ijaan agartuu mi'a? Haasawaan amma ani haasoo kanaa ijaan wayii agartaa gurraan dhageessa malee. Gurraan dhageessa. Maaliif? Daataa gartee infoormeeshiniin ani gartee if keessaa sii kannu kana hoggu gartee gurraan dhageesse infoormeeshinuma kanaa gartee ati jasadatti goota yookaan gartee aayidentiitii takkatti goota jechuudha. Haasoomaan ani amma haasoo kanaa ruuhiidha jechuun kanaa jechuudha. Saniifuu warri gartee sirbi sirbitan warri gartee walleedhaan gartee yeroo hunda gartee silattuu yoo gartee illaa maa raxme rabbii illaa gartee rabbiin gartee qalbii isaa qulqulleessee karaa sirriidhaa qabsiisee yoo taate malee silattuu haasawni kiyya kunillee hin dhaabu. Waa'ee sirbaa akka gaariitti itti yaadde jeetii yaada irraa booda. Saniifuu filannoon teeti sheer godhaa. Salaamu alaikum.